kutaa qaama keenyaa ta'ee garuu faayidaan isaa kan baay'ee hin beekamne beektuu? Kutaa qaamaa kana irraa dhukkubbiin akka tasaa yoo mudate yaala baqaqsanii yaaluu hatatamaaf akka nama saaxilu hoo dhageessanii beektuu? Nagaa keenyas hin daganne akkam jirtu hordoftoonni Yeroo Fayyaa. Kun Yeroo Fayyaa keessanii akkuma armaan olitti kaasuuf yaalle har'a kutaa qaama keenyaa salphaa fakkaatu garuu akka qaama ittisaatti nu tajaajilu garuu yoo kulkule gara lubbuu namaatti deemu waa'ee digaluu marrimmaanii waliin ilaalla. Hanga xumuraatti nu waliin tura. Digaluun marrimmaanii yookiin appendeksis kan argamu kutaa marrimmaan furdaa gara jalqabaa yookaan immoo proximal large intestine yoo ta'u, innis qaama keessi isaa ujummoo qabu kan fiixeen isaa cufaa ta'edha. Appendeksiin gidduu galeessaan 6 hanga 9 seentimeetirii dheerina kan qabdu yoo ta'u, darbee amma 30 seentimeetirii ta'uu ni danda'a. Keessoon qaawwaa kutaa marrimmaan kanaa diyaameetira 1 hanga 3 miilimeetira bal'ata. Faayidaan isaa haalaan beekamu baatus akka qaama ittisa yookiin immoo orgaan of immuunitiitti tajaajila jedhamee yaadama. Kulkulli digaluu marrimmaanii yookiin immoo appendisiitis maali? Kulkulli kun baay'inaan kan mul'atu bara jireenyaa waggoota 10 jalqabaa keessatti 8.6% dhiira irratti fi 6.7% dubara irratti ni mul'ata. Sababoota kulkuluu marrimmaanii daa'immanii fi ga'eessota irratti garaagarummaa qabaachuu danda'a. Daa'imman irratti sababa dhiita'uu qaama ittisaa isa keessatti argamuun yoo ta'u, ga'eessota irratti sababa booliin yookiin bobbaan yookiin udaan goguun ujummoo sana keessa seenuu akka cufamu taasisa. Kana malees ujummichi wantoota akka godaannisaa kanaan dura tureen wantoonni akka nyaataa, raammolee, cirrachoota nyaata waliin liqimfamaniin cufamuu danda'a. Waliigalaan wantoonni armaan olitti tarreeffaman kunneen ujummoo digaluu marrimmaanii yookiin immoo appendeksis kana cufuun keessoo isaatti jarmootni yookiin immoo bakteeriyaa akka wal horan godha. Kun kulkuluu fida. Kulkulli digaluu marrimmaanii maal akka ta'e, sababoonni ka'umsa isaa maal akka ta'an waliin ilaalleerra. Amma immoo mee mallattoolee dhibee kanaa yookiin immoo signs and symptoms waliin haa ilaallu. Dhukkubni kun tasa kan dhufuu fi muraa walitti fufaa naannoo handhuuraatti namatti dhagahama. Xiqqoo turuun iddoo duraa dhiisee gara kutaa karaa mirgaa gara gadiin dhukkubuu eegala. Itti fufuun ol nama guursisuu fi hooqqisiisaa kanaan wal qabatee dhagna gubuu, fedhiin nyaataa dhabuun ni mudata. Rakkoowwan kanaan wal qabatanii kulkulichi malaa iddoo naannoo taa'umsa isaatti uumuu danda'a. Yeroo kana kulkulli kutaa marrimmaanii naannoo sanaa jiru irratti akka uumamu godha. Kulkulichaan digaluun marrimmaanii dho'uun kulkula garaa fiduu mala. Kulkulli kun dhiitaa naannoo sanaatti akka uumamu gochuu danda'a. Rakkoowwan armaan olii kan dhufan yoo dafnee mana yaalaa deemuu baanne guyyoota 3 hanga 5 keessatti mudachuu mala. Yaalli digaluu marrimmaanii maali? Dhukkubni kulkulfannaa marrimmaanii gosa dhukkuba baqaqsanii yaaluu ariifachiisaadha yookaan immoo surgical emergency jedhamuun beekama. Kanaaf akkuma mallattoon armaan olitti caqasaman kun namarratti mul'ateen dafanii gara ogeessa fayyaa deemuudha. Amma danda'ameen gara hospitaalaa bakka itti tajaajilli baqaqsanii yaaluu itti kennamu deemuudha. Dhukkubni kun yoo namarra ture akka salphaatti lubbuu namaa dararuu fi rakkoo garagaraa fiduu danda'a. Yoo rakkoon kanneen akka dhiitaa uumame sababa dafnee mana yaalaa deemuu dhabuutiin yeroo kana yaalli baqaqsanii yaaluu ulfaataa waan ta'uuf qorichatu yookiin immoo antibiyootiksiitu namaa kennama. Egaa hordoftoota keenya viidiyoo keenya irraatiin kulkula marrimmaanii waliin ilaalleerra. Viidiyoo keenya irraa yoo barattan laayik gochuu hin dagatina. Akkasumas hiriyyootaa fi firoottan keessaniif qooda akka irraa fayyadamaniif. Daawwattanii qofa bira hin darbina. Subscribe gochuun nu bukkee dhaabadha. Mallattoo bilbilaa tuqaa. Kulkulli marrimmaanii nama mudate beektu? Yaala akkamiitu godhamee fi koomentii jalatti nuuf qooda. Waan nu wajjin turtaniif galatooma. Hanga viidiyoo biroon wal arginutti nagaan nuuf tura. Fayyaan faaya. Fayyaan nabiina turtii gaarii.